Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama hordoftoota Oromaan akkam jirtu har'allee barnoota bareedaa takka isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Viidiyoo darbe keessatti mallattoo xiyyaa akkamitti akka bilbila keessan irratti gargaarsa aappii tokkootiin malee itti fayyadamtan jedhee kan isiniif hojjedha jalatti namoonni baay'een gara komantiitii fi gara keessalleetiin kan na gaafattan. Bilbilli keenya mallattoo xiyyaa san hin qabu waan ati hojjedhe hundaa'u hordofnee jirra hin qabu kan naan jettan jechuudha. Har'a immoo sanirraa adda kan ta'e jechuudha mallattoo xiyyaa aappii isiniif argisiisu jechuudha. Aappii ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira maamiltoota kiyya. Irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraata subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama amma kallattimaan gara barumsaa isin dabarsaa nafaana bu'a. Egaa maamiltoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf jaalle appilikeeshina mallattoo xiyyaa kana nu argisiisu nuuf hojjedhu jettanii kan gaafii adda addaa na gaafattan kunuuf viidiyoo isaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira hanga dhumatti na hordofa. Xiyya bilbila keessan irratti fayyadamuuf aappii tokko isin barbaachisa. Aappiin kunilleen akkuma iskiriin irratti argitan kana isa kana jechuudha. Pilaastorii irraa hin argattan aappii kana jechuudha hordoftoota kiyya. Telegiraama kiyyarran isiniif kaa orjinaala isaa telegiraama kiyya isaa akka argattan viidiyoo gara dhumarratti isin argisiisa jechuudha. Chaanaaluma kiyya jala jira telegiraamni kiyya. Aappiin isa kana jechuudha. Maqaan isaa virtual on screen ka jedhu kana jechuudha. Yeroo tokko ofirratti kilii goonee keessa seenaa jechuudha maamiltoota kiyya. Yeroo keessa seennu haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha. Aappiin fakkeenyaaf isin yeroo jalqabaatiif illee haaluma kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe jalqaba irratti wanti isin godhuu qabdan ispiidii isaa sirreessuu qabdanii jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf amma isa tokkoffaa kanarratti jechuudha hordoftoota kiyya eeyyama isin gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf amma asiin ani yoon cufe jechuudha kun guutumaan guutuutu xiyyan isinitti argisiisaa jiru kun ni badaa jechuudha asirraa. Kallattii maan jechuudha seeteengee bilbila keenya keessa nu galchaa seeteengeerraa banatuu qabna on godhuu qabnaa jechuudha. Accessibility permission ka jedhu kana banuu qabnaa jechuudha. Isinii galee isa kana jechuudha sanduuqa gubbarra jiru kana ni bannaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma xiyya kana asitti sanduuqa kana show and hide ka jedhu kana yoon tuqe xiyyan asirratti isinitti argisiisaa jiru kun ni cufamaa jechuudha yookaan natti hin mul'atu jechuudha. So kan itti aanu jechuudha maal godhuu qabdanii ispiidii isaa yookaan haala inni ittiin adeemu bakka isin ajajjan qofa akka inni isiniif tuqu sirreessuu qabdanii jechuudha. Lammaffaarratti isa san eessan sirreessina ka jedhu illee amman isin argisiisaa jechuudha. Asirratti gadi buutanii mouse speed ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Yeroo tokko ofirratti kilii gootanii gara fuulduraa deemtu. Ispiidiin isaa asii jechuudha kun haala isin argitan kanaan mouse speed jedha 500 kumaa fi 500 isinii dhufa yoo barbaad 500 illee isinii dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu isin maal godhuu qabdanii saanduqa kana jechuudha haala kanaan kan isinii dhufu kana akkanatti as harkistanii zeerootti deebistanii jechuudha. Amma cufamee argitanii gurraachomee jira jechuudha. Cufuu hin qabdanii jechuudha. Hanga 10 deebisuu qabdanii jechuudha. Isinii galee 10 yookaan 11 jedhara kaa'uu qabdanii jechuudha. Maaliif iddoo isin irra tuqxan qofa akka isiniif tuquuf jechuudha. San malee isiniif hin ajajamu jechuudha. Kunoo amma asirratti 10 irratti deebiseen jira jechuudha. Kana si gadii kana hundumaa ufiinuu banaa dhufa haaluma kanaan dhiiftan rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Yeroo irraa deebitan bakkuma bilbila keessan uf duuba irraa deebitaniin uf duuba deebitu jechuudha. Gubbaa kanatti illee default ka jedhu kana asumarratti dhiistuu jechuudha. Waan tokko hin tuttan isiniif gala jedhee yaad ispiidii isaa haala kanaan sirreeffattu. Akkasumallee xiyyi kun yoo isinirraa xiqqaate yeroo duraaf dhufu fakkeenyaaf xiqqaatee dhufa xiyya kana itti dabalatu yoo barbaadan asitti mouse size ka jedhu ni argattu. Yeroo tokko ofirratti kilii gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda maamiltoota kiyyaa haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isinii dhufe amma asirratti jechuudha sanduuqa isa dhumaa kana jechuudha. Isa dhumaa fakkeenyaaf xiqqoo takkaatu isa gadii gama gadii jira. Tanallee haaluma kanaan banaa banta yoo cufaa jiraate ni bantu jechuudha. Kan itti aanu isa kana jechuudha maamiltoota kiyyaa isa 21 irratti dhiiftanii jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun xiyyiin guddata jechuudha argitanii amma yeroo nan gara fuulduraa ofu xiyya haala kanaan guddataa deemaa jechuudha. Likkiitti galfattanii isin hanga barbaadanii tan ammaaf 25 kanarratti dhiisaa jechuudha. Haala kanaan as keessaa kan isin sirreessuu qabdan isuma kanaa jechuudha maamiltoota kiyyaa sirriitti adda baafadha. Amma uf duuba deebinaa jechuudha. Uf duuba deebinee fakkeenyaaf xiyyi kun amma gama gubbaatiin haala isin argitan kanaan adiidha. Backgroundiin isaa immoo gurraacha. Isa kana akkamitti jijjiirrattan? Fakkeenyaaf kan duubaa kana jechuudha yoo irraa jijjiiruu barbaadan kunoo asitti pattern color ka jettu ni argattu jechuudha. Mallattoo gurraattii tanarra cuqaatu keessan kan barbaade irra jiraatu danda'a jechuudha. As keessan halluu barbaadan ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf mi'aan amma halluu magariisa kan haa filadhu. Halluu magariisa irra yeroo isin cuqaastan haala kanaan isinii dhufa okay jettuuni jechuudha. Asitti okay godheetiin jira. Sana booda jechuudha xiyyi kun argitanii amma kan reefuun tana duubni isaa gurraacha jiru magariisatti deebi'ee
jira. Okay, amma me isa adii kanallee gama gurraachatti haa deebifnu. Asirratti background color ka jettu ni argattu jechuudha. Sanduuqa isa jala jirtu sanarratti cuqaasu. Sana booda haala kanaan isinii dhufa mee gurraacharratti haa deebisu jechuudha. Gurraacharratti cuqaaseen jira. Sana booda okay jettuuni jechuudha. Xiyyi kun haala isin argitan kanaan amma jijjiiramee jira jechuudha. Xiyyallee haala barbaadanitti gara kanatti jijjiirratu ni dandeessu jechuudha. Ani ammaaf jechuudha maamiltoota kiyya adii godhutuun qabaa jechuudha. Maaliif sirriitti kan bareedu isa jechuudha. Ani amma kana waan hin barbaanneef jechuudha important color ka jedhu kanallee jechuudha gurraacharratti hin deebifadhaa okkeen jedhaani akkasumallee isa kanallee jechuudha background isa adiirra kaa'uun qabaa jechuudha sirriitti akka bareedee mul'atuuf jechuudha kun haala kanaan haala miidhagaa kanaan sirreeffadheen jira isinleen haaluma kanaan sirreeffatuu dandeessan fakkeenyaaf kan reefuun tan isin argisiise yeroo duraatiif isa kanaaf permission kennuu qabdan eeyyama kennuu qabdan kan isiniin jedhe maamiltoota kiyya amma asirratti mee isa kana nan cufa yeroo tokko yeroo nan cufe xiyyi kun guutummaan guututti haala kanaan keessaa na baase jechuudha keessaa bayeetiin jira amma already keessatti hin deebi'e isin argisiisa jechuudha maaliif keessaa na baase jechuudha guutummaan guututti keessaa na baasa jechuudha kun amma keessatti deebi'een jira yeroon keessatti deebi'u haala kanaan keessatti na deebisa amma asirratti jechuudha maamiltoota kiyya accessibility permission no ka jedhu kana ni argitu amma fakkeenyaaf eeyyamni itti hin kennamne kanaafuu maal gootan asirra cuqaastanii jechuudha eeyyama itti kennitu sana booda haala kanaan isinii dhufa jechuudha set permissions isiniin jedha jechuudha asirratti gadi buutanii agree jettuuni jechuudha agree gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa asirratti waan adda addaa isinii fida accessibility menu ka jedhu isinii fida kana dhiistaniituma gama jalatti jechuudha downloaded service ka jedhu kan inni argattu qastiin fuuldura jirti qastii kanarratti cuqaastu sana boodan amma kiyya jechuudha banamee jira jechuudha kuni maqaa fakkeenyaaf application ana asirratti fayyadamaa jiru kana jechuudha banamee jira isinilleen haala kanaan qastii fuuldura jiru tana cuqaastanii sanduuqa accessibility jettu tana ni bantu jechuudha kana banuun eeyyama kennitaniif aappiin kun akka waan hundarratti isiniif dalagu jechuudha of duuba deebitu jechuudha sana booda jechuudha haala kanaan settingii isaallee salphumatti sirreeffatanii jechuudha waan barbaadan ittiin hojjetu ni dandeessu jechuudha haala kanaan settingii isaa steepii baay'ee salphaa ta'e kanaan sirreeffatanii waan barbaadan itti dalaguu ni dandeessanii jechuudha dhuma irratti kan isin argisiisu maamiltoota kiyya aappii kana yeroo fakkeenyaaf ittiin fayyadamne iskiriina irra haa taa'ullee yoo barbaadan akka inni hin sochoone akka carraafaa taa'ee osoo bilbila waan tokko irraa hojjetaa jirtanu akka harki keessan tuqee bakka biraa keessa isin hin galchineef jechuudha bakki xiyyi kun tuqee irra tuqamti waan ta'eef ni qolloftu jechuudha kunoo asirratti haala isin argitan kanaan jechuudha move location tajettu mallattoon qulfii irra jirtu tana qulfii tanarra yeroo tokkoof kiliik gootu jechuudha yeroo isin qulfii tanarra cuqaastan jechuudha maamiltoota kiyya amma xiyyi kun jechuudha mee as keessaa bayeetiin bilbila irratti isin argisiisa argitanii amma hin deemu jechuudha kunoo haala kanaan natti argisa jira diimaa inuma hin deemu jechuudha maaliif qollofamee jira amma qulfii kana yeroo bane ni dalagaa jechuudha kunoo deemaa jira jechuudha haala kanaan jechuudha salphumatti sirreeffatuu ni dandeessa yoo barbaadanillee gubbaa kanaa gadi harkistanii jechuudha asiin kunoo qollofuu ni dandeessu jechuudha kunoo gubbaa kanaan jechuudha haala isinitti mul'atu kanaan ofirraa cufuu ni dandeessu jechuudha salphumatti haala kanaan jechuudha amma waan barbaadan bilbila keessanirraa iddoo barbaadan tuxxanii jechuudha waan barbaadan nama argisiisu ni dandeessanii jechuudha barnoota barbaachisullee asirratti nama kamiyyuu barsiisuu ni dandeessan akka nama kompiitara fayyadamuutti jechuudha haala kanaan steepii baay'ee salphaa ta'een bilbila harkaa qabdan irratti maawuzii kompiitara salphumatti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha viidiyoo dhiyoon tanaan dalage keessatti namoonni baay'ee waan komantii naaf barreessaniif akkasumallee keessallee na gaafataniif bilbilli keenya seetingii kan hin qabu haala kamiin fayyadamuu dandeenya jettanii kan na gaafatan jechuudha har'a viidiyoon kun furmaata guddaa akkasiniif ta'u abdiin qabaa jechuudha maamiltoota kiyya kanaafin sooftiweera kana qabadde isiniif dhufee jechuudha tole namoonni baay'een ammallee aappii kan eessaa arganna jettanii yaaddoon keessan nafu aappiin kun pilaastoorii irra hin jiru iddoon an buufadhaa isiniin jedhe isiniif kaa'ee kanaa buufadhaa bakka biraatii buufattanii aappiin nu dalaguu dide barsiisa akkam goona jettanii komantii takkanaaf hin barreessinaa jechuudha maaliif an waan isin barbaachisu waan maamiltoota kiyya barbaachisu kamiyyuu jechuudha xumuree piroosesa isaa xumureetiin asirra isiniif kaa'ee isteeppiin isin argisiisa isteeppii kiyya hordoftanii asirraa waan an isinitti argisiisu hordoftanii yoo hin sirreeffanne akkanumaan immoo komantii barreessuun faayidaa hin qabu kanaafuu orjinaala aappii kanaa eessaa arganna yoo jettan chaanaala kiyya jala jechuudha bakka qastii oroomaan jettu tana ni argitu telegiraama kiyyaran isinii kan namoonni telegiraama kiyya qabdan telegiraama irraa buufattu namoonni haaraa taatan immoo telegiraamni kiyya profaayiluma kana jala jira jechuudha namoonni tokko abaawootii hin qabu bilbilli keenya akkamitti telegiraama kee dhaquu dandeenya ka jettan illee ni jirtanii jechuudha kanaafuu har'a isin argisiisa jechuudha abaawootii kaafamee jira jechuudha kaampaanii yuutuubaatu kaasee jechuudha garuu iddoo jijjiire malee ni jira jechuudha bilbila keessan fakkeenyaaf yeroo chaanaala kiyya jala seentan jechuudha profaayila jalatti oroomaan bakka jettu tanarratti ni cuqaastu jechuudha abaawootii kiyya argatuuf jechuudha abaawot jechuun waa'ee kiyya fakkeenyuma gabaabduma waa'ee kiyya
kan ibsu jechuudha waa'ee chaanaala kiyyaa guutummaan guututu processa chaanaala kiyya jala waan jira hunda asii argattu jechuudha kunoo social media nan qabu hundinuu as jira jechuudha sana booda asitti jechuudha linkis bakka jettu jalatti mallattoo telegiraamaa ni argattu irratti cuqaastanii kallatti man telegiraama kiyya keessa dhattanii jechuudha achirra aappii buufatuu ni dandeessan orjinaala isaa bakka biraatii buufattanii mo'anii keessa hin jiru aappiin kun hin jiru pilaastorii irra yoo deemtanii itti barreessitan hin jiru kunoo deemati itti barreessaa ilaala kan jirullee kan isa fakkaatu kan suuraa ofii loogoo ofii ofirraa qabu waan adda addaa kan faayidaa hin qabne waraabulleef namatti hin tolle namatti hin bareennetu karaa pilaastorii irra jira jechuudha kanaafu jechuudha orjinaala isaa kana nama sirra isiniif kaa'e kana yoo buufattan salphumatti itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha akkasumallee fakkeenyaaf yoo linkiin telegiraama kiyyaa isin geessuu dhabe jechuudha obboleeyyan telegiraamuma keessan keessa seenatti bakka sarchii gubbaa kanarratti oroomaan jedha itti barreessati kallattimaan ni argattu jechuudha profaayilileen kama chaanala yuutuubii kanaatu irra jira egaan hordoftoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabannee dhufnillee jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuuf akka warraa barattanillee abdii guutuu qabna maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii keessaa ba'uu duwwaa osoo hin taane obboleeyyan chaanaala oroomaaniif haaraa taatan sabskraayib godhaatii miseensa chaanaala oroomaan ta'uu hin dagatinaan isiniin jedha akkasumallee viidiyoon keenya guyyaa guyyaan nu gadhiisnu akka isin dhaqqabuuf mallattoo notifiikeeshinii irra kaa'uu hin dagatina viidiyoon keenya yoo isin gammachiise laayik tuquu hin dagatina bakka isiniif hin ganillee koomentii jalatti naaf barreessaan isiniin jedha akkasumallee hiriyoota keessan bira akka ga'uuf sheer waliif godhuu hin dagatina barnoonni irraaf qabadde asuma irratti xumurama barnoota itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha